kabajni ayyaana injifannoo Adawaa 130ffaan mata duree seenaa boonsaarraa gara abdiifaatti jedhuun kabajama. Ayyaanicha sababeeffachuun biiroon bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee mata duree imaanaan Adawaa tokkummaa birmadummaa fi olka'iinsa jedhuun qaamolee nageenyaa sadarkaan jiran waliin marii paanaalii fi sirnoota garaagaraan kabajeera. Saganticha irratti ergaa kan dabarsan hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa injifannoon Adawaa injifannoo dirree lolaa qofaa osoo hin taane injifannoo gootummaa Itoophiyaanotaa addunyaatti mul'isuun mirga gurraachotaa kabachiisedha jedhan. የአድዋ ድል የጦር ሜዳ ወታደራዊ ድል ብቻ ሳይሆን injifannoon Adawaa injifannoo waraanaa dirree lolaa qofarratti argame osoo hin taane gootummaa Itoophiyaanotaa addunyaatti kan mul'ise mirga gurraachotaa akka kabajamuuf ashaaraa kaa'ee kan darbe injifannoo guddaadha. Injifannoon kunis carraa biyya keenyaa kan jijjiiree fi gootummaa eenyummaa Itoophiyaanotaa addunyaatti lallabuu qofa osoo hin taane dhaloonni miirri gootummaa itti dhagahamuun biyya akka jijjiiruu nageenya biyya isaa akka eeguuf onnachiisee jira. Aadde Liidiyaan itti dabaluun nuti gootummaa kaayyoo qabanneef cichoomuu abbootii irraa dhaallee ayyaana injifannoo Adawaa 130ffaa yeroo kabajnu injifannoo Adawaa lammaffaa kan ta'e hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuruun imala badhaadhina biyyattii milkeessuuf eegalle kan itti mirkaneessaa jirruu fi dhimmoota faayidaa biyyaalessaa keenyaa mirkaneessan biroof xiyyeeffannoon yerootti hojjechaa jirrudha jedhanii kana milkeessuuf hunduu kutannoon hojjechuu qabaa jedhan. እኛ ኢትዮጵያውያን ለብሔራዊ ጥቅም መቆም nuti Itoophiyaanonni faayidaa biyyaalessaa keenyaaf dhaabbachuu eessaayyuu kan finne yookaan kan hannee finne miti. Abbootii keenyarraa kan dhaalleedha malee. Kunis barootaaf daddarbaa kan dhufe aadaa tokkummaan jiraachuu biyyaaf dhaabbachuuti. Kanaanis biyyi keenya kabajamtee waggootaaf jiraatteetti. Kabaja biyyaaf faayidaa biyyaaf dhaabbachuu abbootii keenyarraa barrees hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa xumuruun badhaadhina mirkaneessuuf imala eegalleenii fi dhimmoota faayidaa biyyaalessaa keenya kabachisiisan biroo irratti kutannoon dhaabbachuuf hojii eegalleen mirkaneessinee jirra. Seenaa gootummaa dhaallee dhufne amma hojiitti hiikaa jirru kanas itti fufsiisuuf cichoominni hunda keenyarraa barbaachisaadha. Komishinarri Komishinii Qajeelcha Poolisii Magaalaa Finfinnee Komishinar Geetuu Argaw injifannoo Adawaa sadaffaa keenya kan ta'e mirga ulaa galaanaa argachuu keenyaa mirkaneessuu fi nageenya waaraatti fufiinsa qabu fiduuf dirqama nutti kenname sirnaan bahachuu qabnaa dhaamaniiru. አንድነታችን ጠብቀን የከተማችንን ሰላምና ደህንነት እያረጋገጥን ሶስተኛው የአድዋ tokkummaa keenya cimsuun nageenya magaalaa keenyaa fi biyya keenya mirkaneessina. Injifannoo Adawaa keenya sadaffaa kan ta'e mirga ulaa galaanaa argachuu keenya karaa dippiloomaasiin mirkaneeffachuuf cimnee hojjennu jechuun barbaada. Qaamoleen nageenyaa waltajjicha irratti hirmaatanis gootummaa abbootii irraa dhalaniin maskamanii biyya badhaatee fi nageenya ishee mirkanaa'e dhaloota dhaalchisuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu eeraniiru. Abbootiin keenya kan nuti kennan adaraa isaanii fudhannee Adawaa lammaffaa dheengadda iddaasee irratti humneerra jira. Sadaffaa amma mootummaan kan inni kaa'ee jiru jira. Biyya keenya hin ceesifna, itti fufna, honneedhaan hin gargaarraa beekumsaan waraanaan karaa jiruun biyya keenya akkuma seen bilchiginaan jirtu itti fufsiifna jedheen qaba. Nummoo isaanirra waan baay'ee baranna. Har'a waan baay'eetu jira. Meeshaan jira, tokkummaan jira, barumsi jira, teekinooloojiin jechuu kiyya. Isa qabannee isaan kan amma nu geessan kana nummoo jabaannee of hunduratti deemsisuu qabna jechuudha.